عليكم ورحمة الله وبركاته. رفضت أفداه وتضغط برنامج أبليكيشن كان أجايبه بكو سني فريق فرنامج أبليكيشن كان أولين هنقطع مرانو ولا تراني سنجا أبليكيشن نكوني أكا فيديو تريد بدن اسم برس كرو أبليكيشن كونيرو هيداب برنامج فيديو إديتينج كايزتي أكان إسارو نمون هيدون إديتينج كان كايزتي لا لاني هنجا برنامج إديتينج كان كايزتي أبين هيدودا تجرا أبي إديتينج وران كاي ساران تنا واي برنامج إديتينج هيدو تكولتي ديزاينس إذن إبدايس خنا فرتينيس برنامج هيدو رافرة تنجيديا كانت تنازلنا نقط مرشات نفانا مغرو تركي تاسان سنجا أبين كوني سيفا كت بتشولان بيكم أبين كون إسا أسرة ترجالا جبتان كنا أبليكيشن كنا إذن كنا كتام بلا ستوري كنا جنجلا سنتاني وفتشوني دندايزن أبين كوني أكوما كني ماستري في أكوما برنامج غاني اتكاب كدي تيزني فوجتا كرو إسنيس هنگات مراد تنفانا ترا أكامتا كيني وجتو أسما وليني سيفا كت بتشولان barreessanii argachuu hin dandeessan. Namoonni hedduun immoo garuu barnoota editingii irratti hedduu takka waan isaan dhibu na fakkaata. Garuu immoo gaseentanii barnoota editingii hedduu takka barachuudhaaf namni dandeettii guddaa qabdan ni baratan jedhee editingii jechuun barnoota namoota hedduudhaafis akkaan barbaachisaadha kan ta'e. Asaasa innoo waliin haa dhufu. Namoonni hedduun editingii akkamitti goonaa jechuu yaadaman. Garuu immoo barnoota kan keessatti akkaataa itti editingii itti godhu baruun maqaa jalqabaatiif si barbaachisa. Aappiin kun gaafa bantee haala kanaan si fide. Kanaan gaafa inni si fide immoo kireet qajeelfama irratti tuquudhaas ni dandeessa. Kireet qajeelfama irratti gaafa to'ite hanga inni si bobba'ite jechuudha. Alloof jettee hayyama gootaaf. Asirraan si gadi buusee asirratti to'ite inni si fide immoo viidiyoo qabaattus suuraa qabaattus wantoota qabdi mara asirratti ol baafte. Ani immoo garuu ammaa fi suuraa fi wantoota kaawwa asirraa hin qabu. Akkam gootarree dubeessinu gugate asirraa suuraa keessanii fi viidiyoo taasisan guutittee fiddanii asirratti galchitan. Gaafa asirratti galchitan viidiyoon kun waan hedduu takka hojjeta aappiin kun. Kana qofaa miti simaaf. Aappiin kun akkuma kaaniitti addaan muraatiif isinitti agarsiisa. Akkuma isin argitan kana kan itti addaan murtan jechuudha kun viidiyoo keessan fi sagalees addaan muruudhaaf isin barbaachisa jedhee yaada. Asirratti gaafa to'itan viidiyoo qabaatan sagalee qabaatan ni mura. Tempileetii asirratti hojjetanii. Tempileetiin kun immoo wantoota adda addaa isinitti agarsiisa. Waan akka faayyachuun keessatti oolama. Haaluma kaafkadiin kan isin argaa jirtan kanaan waliif fidaa jechuudha. Wali isa akkuma argaa jirtan kanatti asirra irraa deebinaan malatee waan viidiyoo hin qabneef asirratti osoo hidhan mataa nama kan fakkaatu mi'aan qayyabsan irratti aappii kana ni banama jechuudha. Aappii kana banachuuf immoo asirratti hojjetanii googilii qayyisanii takkaa'uu Gmail qayyisanitti isin geessa. Gadi tuqaachi. Hanga inni gadi seenu hangootuma xumuraa irratti akkasuma eegdanna. Gadi seenaa jechuudha. Ni galta. Gaafa inni googilii qayyisanii immoo Gmail qayyisan itti galchan jechuudha achirratti. Ani immoo ammaan duratti Gmail qayyisanii itti galchaa jiruuf Gmail qayya waan qabuuf welcome naan jedhee jira jechuudha. Asimatee jira waan ta'eef isin immoo gaafa jira gatootan Gmail qayyisan isinii fudhata. Asirratti haaluma isin argitaniin maqaa Gmail qayyaa haala suniin naaf ni dhufa jechuudha. Akkasuma gaafa inni kanatti isinii fidu isin immoo maal gootan irraa deebitanii asirraa walii itti fayyadamuu dandeessan. Isiniif banamee wantoota adda addaa hundaa'u ni fayyadu jedhee yaada. Har'aaf aappii kanarraa barnoonni keenya kana guyyaa biraatiif suuraa fi viidiyoo adda addaa itti galchee isinitti agarsiisa. Hanga xumuraatti faana turtee taasisan galatoomaa.